Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruftuu har'a kan waliin barannu barnoota herreegaa kutaa 7ffaa boqonnaa 2 intiijaroota kan jedhu waliin barannaa. Aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa boqonnaa 2 intiijaroota jedha. Intiijaroota maal akka ta'e boqonnaa kana keessatti gadi fageenyaan kan waliin ilaallu ta'a. Bu'aalee barachuu adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaati jedha. Boqonnaa kana erga xumura jechuudha. Boqonnaa 2 kana erga xumurtanii intiijarootas jedhu kana erga xumurtanii jechuudha. Waan isin baruu qabdan yookiin immoo ibsuu danda'uudha qabdan asirratti isinii tarreesseetii jira. Innis maaliin yaadni intiijaroota ni hubatta. Intiijariin maal akka ta'e gadi fageenyaan boqonnaa kana keessatti ni hubatta jechuudha. Hiikaa intiijarii. Intiijaroota sarara lakkoofsaa irratti ni mul'istaa jedha. Sarara lakkoofsaa irratti intiijaroota mul'isuu danda'uudha qabda jechuudha. Intiijaroota waliin ni madaalchifta. Intiijaroota jechuudha lakkoofsa intiijaroota walii isaanii madaalchisuu danda'uudha qabda jechuudha. Intiijaroota xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti ni tartiibessitaa jedha. Intiijaroota jechuudha xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin immoo guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu danda'uudha qabda jechuudha erga boqonnaa kana xumurtee booda. Amaloota jijjiirraa iddoo haammattuu fi raabsamaa intiijaroota qooyyabuu irratti adda ni baafatta. Egaa amala jijjiirraa iddoo irratti haammattuu irratti raabsamaa irratti intiijaroota ni qooyyabda jechuudha. Intiijaroota qooyyaboota ida'uu, hir'isuu, baay'isuu fi hir'isuun ni shallagda. Intiijaroota jechuudha. Ni idaata, ni hir'ista, ni baay'ista akkasumallee hiruu danda'uudha qabda jechuudha. Intiijaroonni si kennan walitti ida'uu, walirraa hir'isuu, waliin baay'isuu fi waliif hiruu danda'uudha qabda jechuudha. Intiijaroota si kennaman tokko. Qabatama jiruu fi jireenya keessatti intiijaroota hojiirra ni oolchita. Egaa jireenya guyyaa guyyaa jiraatan keessatti intiijaroota itti fayyadamuu danda'uudha qabda jechuudha. Intiijaroota guutuu fi maangoo adda ni baafatta. Intiijaroonni jechuudha guutuu fi maangoo ni qabu. Isaanillee adda ni baafatta jechuudha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda jechuudha. Itti aansuudhaan seensa ilaallaa. Kutaawwan darban keessatti waa'ee lakkoofsota lakkaa'uu fi lakkoofsota hundaa barachuu kee ni yaadatta jedha. Kutaan darban keessatti jechuudha. Kutaa gara gadii keessatti waa'ee lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsota hundaa barattaniitu jirtu. Boqonnaa kana keessatti immoo lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsota hundaa irra deebitee erga hubattee booda yaadrimee lakkoofsa intiijarii ilaaltaa jedha. Egaa keessa deebiidha kan isin ilaaltan lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa hundaa. Maaliif kutaa darban keessatti barattaniitu jirtu. Erga yaadattanii erga isa hubattanii jechuudha lakkoofsa hundaa fi lakkoofsa lakkaawwii erga isa hubattanii yaadrimee lakkoofsota intiijarii maal akka ta'an ni hubattu jechuudha. Intiijariin lakkoofsi intiijarii maal akka ta'e kan waliin ilaalu ta'a. Yommuu kanas lakkoofsota hundaa gara lakkoofsa intiijariitti wal guddisuun yaadrimee masaanuu lakkoofsota intiijaroota wal madaalchisuu fi tartiibessuu intiijaroota qooyyabuu akkasumas intiijaroota guutuu fi maangoo ni barattaa jedha. God damn bro. Yommuu kanas lakkoofsota hundaa gara lakkoofsa intiijariitti wal guddisuun yaadrimee masaanuu lakkoofsota intiijaroota wal madaalchisuu fi tartiibessuu intiijaroota qooyyabuu akkasumas intiijaroota guutuu fi maangoo ni barattaa. Isaan kana hundasaa boqonnaa kana keessatti kan barannudha ta'a jechuudha. Intiijaroota qooyyabuu, wal madaalchisuu, tartiibessuu, intiijaroota guutuu fi maangoo tokkoon tokkoon kan barannudha jechuudha. Kana malees beekumsa intiijarootaa qabatamaa jireenya guyyaa guyyaa keessatti akkamitti akka hojii irra itti oolchitu irratti hubannoo ni argatta. Lakkoofsa intiijarootaa jechuudha jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti akkamitti akka hojii irra oolchinu ni hubanna jechuudha. 2 tuqaa 1 keessa deebii lakkoofsa lakkaa'uu fi
lakkoofsa hundaa. Maaliif keessa deebisiniin jedhee kutaawwan darban keessatti, kutaa gara gadii keessatti waa'ee lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa hundaa barattaniitu jirtu jechuudha. Kanaaf keessa deebisiniin jedhesitti. Seensa. Golee kana keessatti osoo barumsa lakkoofsota intiijeriitti hin seeniin dura waa'ee lakkoofsota lakkaawwii fi lakkoofsota hundaa keessa deebitee hubattaa. Mee haa ilaallu waa'ee lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa hundaa gocha 2 tuqaa 1 kana. Hiikoo tuuta lakkoofsa armaan gadii kennii jedha. Hiikoo tuuta lakkoofsa armaan gadii kennii jedha. Tuuta lakkoofsa lakkaawwii. Tuuta lakkoofsa lakkaawwii maalirraati kan inni ka'u jechuudha? Tokkorraati kan ka'u. Lakkoofsi lakkaawwii 1, 2, 3, 4 jedhee itti fufa jechuudha. Kun maali? Lakkoofsa lakkaawwii jechuudha. Tuuta lakkoofsa hundaa. Lakkoofsi hundaa maalirraati kan ka'u? 0 irraati kan inni ka'u jechuudha. Tuunni isaa. Inni immoo isa kamidhaa? Kanadha jechuudha. Gaaffii lammaffaan barbaachisummaa lakkoofsonni lakkaawwii jireenya guyyaa guyyaa keessatti qaban ibseen. Egaa lakkoofsonni lakkaawwii jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaadhaan kan itti fayyadamnu jechuudha. Wanta tokko lakkaa'uuf lakkoofsa lakkaawwii fayyadamna. 0 irraa kaanee miti wanta tokko lakkaa'uun lakkoofsa hundaa miti kan fayyadamu. Maallaa lakkoofsa lakkaawwii fayyadamuudhaan wanta tokko kan lakkoofnu jechuudha. Maallaqas haa ta'u, waan adda addaas haa ta'u, maalirraa ka'uudhaan lakkoofsa lakkaawwii irraati. Lakkoofsa lakkaawwii irraa meeqarraa ka'a? Tokkorraati kan inni ka'u. Sadaffaan immoo himoonni armaan gadii sirrii yoo ta'an, dhugaa sirrii miti yoo ta'an immoo soba jechuun barreessi jedha. Asirratti ishiin kun maal bakka buuti? Lakkoofsa lakkaawwiiti. Tuuta lakkoofsa lakkaawwiiti. Kun immoo tuuta lakkoofsa hundaati. Kanaafuu tuutni lakkoofsa lakkaawwii makoo tuuta lakkoofsa hundaa. Tuunni isaanii makoon isaanii maal ta'a? Lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa hundaa maal ta'a jechuudha? Makoon isaanii kana ta'a jechuudha. Kun maal? Dhugaa ta'a. Dhugaadha kun. Kanammoo yoo ilaallu lakkoofsa lakkaawwii kipha lakkoofsa hundaa kipha isaanii jechuudha. Kipha isaan waliin qaban kamidha? Kanumadha ta'a jechuudha. Kunis dhugaadha jechuudha. Kipni isaan waliin qaban tuunni lakkoofsa lakkaawwii fi tuunni lakkoofsa hundaa kipni isaanii maal ta'a? 1, 2, 3, 4 jechuudhaan itti fufa jechuudha. Dhugaa ta'a jechuudha lamaan isaayyuu. Caarraa kan jiru immoo 124 lakkoofsa lakkaawwii fi lakkoofsa hundaa ni ta'a jedha. Kunis dhugaa jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwis lakkoofsa hundaas ni ta'a jechuudha. Arfaffaan lakkoofsi lakkaawwii kamiyyuu lakkoofsa hundaa ni ta'a jedha. Ni gaafata. Ni ta'a kun ni ta'a jechuudha. Yoo ta'e lakkoofsi lakkaawwii citatuuta lakkoofsa hundaa ni ta'a jedha. Eeyyee ni ta'a. Maaliif lakkoofsi lakkaawwii citatuuta lakkoofsa hundaati jechuudha. Baarra kan jiru immoo lakkoofsi hundaa kamiyyuu lakkoofsa lakkaawwii ni ta'a. Lakkoofsi hundaa kamiyyuu lakkoofsa lakkaawwii ni ta'a hin ta'u jechuudha. Hundi isaa hin ta'u. Fakkeenyaaf 0 fudhattan 0 lakkoofsa hundaati miti lakkoofsa hundaati. Garuu lakkoofsa lakkaawwii ta'uu hin danda'u. Yoo ta'e jedha tuunni lakkoofsa hundaa citatuuta lakkoofsa lakkaawwii ni ta'a jedha. Hin ta'u kunis. Ta'uu hin danda'u. Maaliif 0 citatuuta lakkoofsa lakkaawwii ta'uu hin danda'u jechuudha. Hin ta'u jechuudha kun. Lakki jettuuni kana. Kana lakki jettuuni. Kanas illee lakki jettuuni. Hin ta'u jechuudha. Yaadadhu. Tuunni lakkoofsota lakkaawwii mallattoo naatiin
moggaafama. Ishiin kun lakkoofsa lakkaawwiidha jechuudha. Lakkoofsi lakkaawwii naachuraal nambar isa jennudha jechuudha. Naadhaan bakka bu'a. Lakkoofsi lakkaawwii naadhaan kan inni bakka bu'u. Kunis yeroo barreeffamu naachuraal nambar walqixa lakkoofsa lakkaawwii sanaa tarreessitu jechuudha. 1, 2, 3 jechuudhaan tuqaa 3 kaa'uudhaan keessu jechuudha. Kun lakkoofsa lakkaawwiidha jechuudha. Tuunni lakkoofsota hundaa mallattoo waa'aatiin moggaafama. Waadhaan kan inni moggaafamu jechuudha. Kunis yeroo barreeffamu egaa bifa kanaatiin jechuudha. Maalirraa ka'a? 0 irraa ka'uudhaan kan barreeffamu lakkoofsi hundaa. Wool nambar isa jennu jechuudha. Wool nambar. Innis waadhaan kan bakka bu'u lakkoofsi eenyu? Lakkoofsi hundaa. Lakkoofsonni lakkaawwii fi lakkoofsonni hundaa xiyya lakkoofsaa irratti akka armaan gadiitti agarsiifamuu danda'u. Isaan yaadadhuu jedha. Asirratti xiyya lakkoofsaatiin agarsiisuu dandeessu. Asii inni kun lakkoofsi lakkaawwii meeqarraa ka'a? 1 irraa ka'a. Gara kanatti yeroo itti fufnu bitaarraa gara mirgaatti yeroo deemnu egaa itti fufaatii deema lakkoofsi kun. Itti fufaadhuma deema. Hamma asichi dabalaa deemnu lakkoofsichi sun dabalaa deema jechuudha. Lakkoofsi hundaa immoo 0 irraa ka'a. Isas asii kaatanii gara kanaatti deemtu jechuudha. Xiyya lakkoofsotaa irratti bitaa irraa gara mirgaatti yoo deemnu lakkoofsonni dabalaa yookiin guddachaa deemu. Akkuma dura isiniin jedhe egaa bitaarraa gara mirgaatti gara kanatti yeroo deemu lakkoofsi kun dabalaatii deema jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa kan haa ilaallu. Dursaa fi itti fufaa lakkoofsa 99 barbaadi. Dursaa fi itti fufaa kan lakkoofsa 99 dursee dhufu eenyudha? Lakkoofsa meeqadha jechuudha? 98 kan dursee dhufu. Kan itti aanu immoo 99tti kan itti aanu immoo eenyudha? Lakkoofsa 100 ta'a jechuudha. Kan isa kanaa kan 1000 jechuudha. Dursee kan dhufu otoo 1,000 hin dhufin kan dursee dhufu eenyudha? 999tu dursee dhufa. Itti aansuudhaan immoo 1000 erga qabee 1000 kan itti fufu eenyudha? 1000 fi 1 jechuudha. 1000 fi 1 ta'a. Kuni hagasuma akka inni isin rakkisu miti jechuudha. Hubadhu kan jedhu kan haa ilaallu. Ida'amni lakkoofsota lakkaawwii 2 lakkoofsa lakkaawwii ta'a jedha. Ida'amni lakkoofsa lakkaawwii 2 lakkoofsa lakkaawwii ta'a. Fakkeenyaaf lakkoofsa lakkaawwii 2 haa fudhannu. Kabroo immoo lakkoofsa lakkaawwii kabroo immoo 3 haa fudhannu. Ida'uu 3. Maal nuu kenna kuni? 2 fi 3 walqixa 5 nuu kenna. Ida'amni lakkoofsi lakkaawwii 2 maal nuu kenna? Lakkoofsuma lakkaawwii deebisee nuu kenna. 5 lakkoofsa lakkaawwiiti. 3 lakkoofsa lakkaawwiiti. 2nis lakkoofsa lakkaawwiiti. Kanaafuu lakkoofsa lakkaawwii 2 yeroo walitti ida'amu meeqa nuu kenna? Lakkoofsuma lakkaawwii nuu kenna. Baay'ataan lakkoofsota lakkaawwii 2 lakkoofsa lakkaawwii ta'a. Lakkoofsa lakkaawwii yoo waliin baay'ifne maal arganna? Lakkoofsuma lakkaawwii arganna jechuudha. Lakkoofsa lakkaawwii tokko miti lakkoofsa lakkaawwii 1 fi 5 waliin haa baay'ifnu. Kunis lakkoofsa lakkaawwiiti. Kunis lakkoofsa lakkaawwiiti. Maal nuu kenna? 5 nuu kenna. Akkasuma deebi'ee lakkoofsa lakkaawwii nuu kenna jechuudha. Caalmaa fi gaheen lakkoofsota lakkaawwii 2 lakkoofsa lakkaawwii ta'uu dhiisuu danda'a. Caalmaa fi gaheen lakkoofsota lakkaawwii 2 lakkoofsa lakkaawwii ta'uu dhiisuu danda'a. Ida'amni lakkoofsota hundaa 2 lakkoofsa hundaa ta'a. Ida'amni lakkoofsa hundaa 2 lakkoofsa hundaa ta'edha. Fakkeenya yoo fudhattan 1 fi 1 yoo walitti daatan meeqa? 2. 1 meeqadha? 1 ida'uu 1 walqixa 2. Akkasumallee 0 ida'uu 1 walqixa 1. Kun lakkoofsa hundaati. Kunis 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 lakkoofsa hundaati. Ida'amni lakkoofsa hundaa 2 jechuudha.
lakkoofsa maal nu kenna? Lakkoofsa hundaa nu kenna jechuudha. Baay'ataan lakkoofsota hundaa 2 lakkoofsota hundaa ta'aa jedha. Baay'ataan lakkoofsota hundaa maal ta'a jechuudha? Lakkoofsota hundaa ta'a. Fakkeenyaaf 2 baay'isuu 3 wal qixa meeqa? 6. 0 baay'isuu 3 wal qixa meeqa? 0. Waliin lakkoofsa hundaa yeroo waliin baay'ifnu maal arganna? Lakkoofsa hundaa arganna jechuudha. Asirratti kun 2 lakkoofsa hundaati, kunis lakkoofsa hundaati. 6 akkas lakkoofsa hundaati jechuudha. 0 lakkoofsa hundaati, 3 lakkoofsa hundaati. Gatii nuti argannes lakkoofsa hundaati jechuudha. Caalmaa fi hiramaan lakkoofsota hundaa 2 lakkoofsa hundaa ta'uu dhiisuu danda'u. Fakkeenya yoo fudhattan 3 yeroo 2 yoo fudhattan kana yeroo waliif hirtan kun lakkoofsa hundaati, kun lakkoofsa hundaati. Yeroo waliif hirtan lakkoofsa hundaa argachuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Asirratti kun meeqadha? 1.5 jechuudha. 1.5 kan isin argattan. Kanaafuu 1.5 lakkoofsa hundaa miti jechuudha. Himoota armaan olitti kennaman lakkoofsota fudhachuun mirkaneessii jedha. Akkuma mirkaneessaa dhufne akkuma amma isinitti agarsiisaa dhufe jechuudha. Mirkaneessaa kan nuti dhufne jechuudha. Asii gadee fakkeenya lammaffaa haa ilaallu. Lakkoofsota lakkaawwii lakkoofsota lamaan armaan gadii gidduu jiran barreessi. Lakkoofsa lakkaawwiidha kan nuti barreessinu jechuudha. Lakkoofsa kana gidduutti argaman 13 fi 20 gidduutti argaman 579 fi 588 gidduutti argaman lakkoofsa lakkaawwii barreessina jechuudha. Kana yeroo barreessitan maal ta'a? Kan kana gidduutti argamu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 akkasitti barreessitu jechuudha. Kan baarra jirus 579 fi 588 gidduu jiru lakkoofsa lakkaawwii barreessitu jechuudha. Asirratti kunoo isiniif barreesseetii jira. Kun isaan kana jechuudha. Kan 579 fi 588 gidduu jiran immoo isaan kanadha jechuudha. Akkuma argitan isaan kana ta'u. Haala tartiiba lakkoofsota kennamaniitiin lakkoofsota itti aananii dhufan bakka duwwaa irratti barreessi. Lakkoofsa kanatti kan itti aanee dhufu jechuudha. Itti fuftanii barreessitu jechuudha. Asirratti 654, 656, 658, 600 meeqa ta'a jechuudha. Asitti 2 kan dabalaatii deemu jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? 660 ta'a jechuudha. 660 asii 2 dabalaatii deema. 660, 662, 664, 666, 8 jettanii barreessitu jechuudha. Asirratti kunoo isiniif kaayetii jira. Isaan kana. Kan isa kana immoo yeroo barreessitan asitti 2000 fi 2103, 2107, 2111 jedha. Kun immoo 4 dabalaatii deema. 4 dabalaatii deema. 4 yeroo dabalaa deemtan kan argattu kunoo kana tarreessitu jechuudha. Asirratti furmaata isarrattu isiniif barreessee jira kitaaba keessan irratti. Bakka duwwaa kunoo isa kana guuttu jechuudha. Asitti kan isin guuttan. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti
bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee kan biroo viidiyoo isiniifan dalaga jechuudha. Viidiyoo taanuun Gilgaala 2.1 kan waliin ilaallu ta'a. Haga sanatti nagaa naa turaan isiniin jedha.